iddoo kan immoo manattis ta'e silaadunoo kan immoo ani fakkeenyaaf kan Mikaayila kan maali hundi isaanii jiru jecha maaliif isaan dhungannaa maaliif isaaniif kara isaanitti zurre sagannaaf kana hundaaf waaqayyo kan immoo matsaaf waangila irratti akka dubbatamu wantoota harkaan hojjetaman yookaan immoo tolfamanii fi sagadinaadha jedhee jira. Kanaaf kamitti kitaaba qulqulluurra jira kun wantoonni kun maaltu hin jirre inde wanta harkaan tolfamanii fi no sagadaa fi kan jedhu fakkiif sagadaa Mikaayiliif sagadaa Garbeeliif sagadaa kan jedhu jira. Sagadaan jirtu hin sagadoani Arabakka dhugaa waaqayyo waaqa kanaaf lafa kana uume nama fayyisuu danda'u sagadaa jirtu. Gooftaa Yesuusiif qofan sagadaa. Okay, pende tanan pende orthodox ingin kunan no kristaanaan. Aku kristaanaan takka Kiristoosiif sagadaa kan jedhu caafameera. Fani bakka kana gaafadhu mee yeroo takka fani Kiristoosiif sagadaa kan jedhu caafameera. Caafameera. Naaf sagadaa kan Yesuus jedhu ammoo bakka biraa hin fidin. Yesuus bakka inni itti naaf sagadaa jedhe fidi. Hin fidaa an sagadaa fi. Atau sagadaa jirta maal asita dubbataan dhugaa jiru si gaafadhe. Abood akkamiti akka waan nama beekutti naasoo hin kaanii macaafa qulqulluura waan hin jirretti namanu. Ishi naa deebisi gaafessi gaafadhe naa deebisuu dandeessi si galee ani sagadu garuu immoo gaafessi gaafadhe ani hin beekne taanaan hin beekne. Warri sagadan sirrii miti. Namni fakkiidhaaf sagadu jiraannaan inni sirrii miti. Haada an argaa jirtu waan keessa jirtu maaliif waan hojii dhoksuu xaartare. Keessa jiru seedhe bar. Ati gochuu jirta taanaan sirrii godhaan jirtu atis. Gaafessi gaafadhe anamma. Sirrii mitiin jedhe warri godhan sirrii miti walumaa galatti sun kitaabarra hin jiru. Okay, ishi maalidhaaf kan jedhudhaan kaada argaa akkasuma maaliif siilii bakka hundattoo kan hojjetamee ta'u maaliif masallamsiisu okay masqalillee hojjette okay masqala Yesuus Kiristoos irratti fannifamee No, masqalli Yesuus Kiristoos irratti fannifamee hin jiru tokkoon isaanii hin qaban. Isaamit kanan jechaa jira nama si galee siilota adda addaatiif maaliif kan jedhudha isa. Inni sirrii miti akka macaafa qulqulluutti sirrii miti akka koottituun ta'in akka macaafa qulqulluutti sirrii miti anis itti namanu macaafni qulqulluu sin deeggaru. Ila uriyaa reefu akka jette waan macaafarra hin jirretti namanuu jette mee Yesuus Kiristoos bakka kamitti naa sagadaa jennaan Yesuusiif sagaddaa siin jedhe. Yesuus Kiristoos naa sagadaa jedhee beekaa? Ayyee mee bakkuma akkamitti Yesuus naa sagadaa? Ustaaza wal deebitanii? Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Eewa wanna beektee hiikaafaa rabifaatu na bira jira isa kana fiduu fi ture. Oriyaa kitaaba kana dubbismee ni agarta namni kun Charles Big yookaan ammoo Genever jedhaniini barsiisaa Profeesara inni kitaaba kana qabu kitaabni gara fuula 500 naannoo sanitti dhiyaata. Ingiliffaan dubbisuu dandeessaa nan ammoo ka afaan arabifaatti hiikamee na bira jira. Dabalataan jechuudha. Kitaaba kana keessatti waan seenaa kiristaanotaadha jalqabarraa kaaseetiin dubbata namni kun. Seenaa kiristaanaadha akkamitti akka jalqabarraa kaaseetiin akka xumuraadha dubbata. Ammas ammoo kan inni itti barsiisuu waan yuunivarsiitii Baarliin keessatti barsiisaa Oxford faatu maxxanse akkuma argaa jirtu kana kun chaappaan kun arguu jirtaa miti isaa chaappaa yuunivarsiitii Oxfordidha. Seegaltee kitaaba kana dubbisi kitaabni kun waan ilmummaa irratti akkamitti ilmummaan kun deemtee akkamitti Yesuusin maxxanfamtee kan jedhu iskiriinshooti godhadhuuti kun osoo hin jijjiirin iskiriinshooti godhadhuuti sirri dubbisi. Achi boodaan ammoo waan kitaaba kana keessa jedhu achi boodaan dhufteetiin natti haasa'uu dandeessaa jechuudha. Kitaaba kana dursamoo macaafa qulqulluu dursa? Kitaabni kun waan biraati miti wanni sitti haasa'u yaa goobaz. Waan biraa osoo hin taane wanni sitti haasa'u wama macaafaatiin wal qabatu seenaa barreeffamaalee duriidha. Sigaltee jechoota dur fayyadamamaa ture jaarraa tokkoffaa keessa jaarraa lammaffaa keessa kan hunda qorateetti si barreessa malee inni lafumaa kee akkanuma calliseetu maanii barreessaa miti. Wama kitaaba kan kee irra jiruudha kan inni barreessu kan dubbatu. Barreeffamuma kitaaba kan keetii hiika duraanii. Fakkeenya tokko fakkeenyaan dubbachuu jira malee
qaama keessan ofirraa ciraagataa miti. Wanti gara cubbuutti singalchu kamiyyuu fakkeenya jedhee akka hin furanne yookiin asirratti amma maal seete odoo wanna fakkeenya jedhee na fudhachiisu tokko jiraate ishii. Yesus Kiristoos gaafa barsiisaa ture koo waan baay'ee isaa fakkeenyaan dubbate bara. Waa'ee mootummaa fakkeenyaaf jechaadha wanta ija keenya argi tokko fakkeenyaaf namni tokko bultii odoo qabu dubartii takka kan tamanya'u yoo ta'e akka zimuutii hojjetetti fudhatama jechaadha. Kana beektamti barreeffamni jira matsaafii odoo akkas ta'e kun amma fakkeenyaaf akkas jennee furan. Wammoo iji kee balleessa tokko balleessite akkuma zimuutii hojjetetti nama tokko odoo bultii qabdu an tamanyaati yoo ta'e akka nama zimuutii hojjetetti fudhatamtaa jechaadha. Kun amma fakkeenya yookaan immoo kana anibsi jechaadha kun amma asirratti harki kee yookiin immoo kan akkana hojjete ofirraa murii gatii jedha. Harki kee mirgaa cubbuu yoo si hojjesiise ofirraa murii gati. Guutumaan dhagna keetii qillee dhaquu manna fakkeenya jennee ukkata akka na hubattetti ishiin adeebiste taanaan. Jechuun anaaf akka kanaatti hubataman. Kutaa kana gaafa dubbisu kana jechuu barbaadameeti. Sababni isaa namni si jammar kan inni jijjiiruu qabu qaama isaa ofirraa kuteef cubbuun sammuu keessatti hojjetamaan yaaddee wanta yaadde sana immoo gaafa gootuudhaan jalqaba kan jalqabu cubbuun yaadaan jalqabaan miti. Kanaaf kamiyyuu ta'ee kan cubbuu si hojjechiisu shaakala kamiyyuu ofirraa kutiidhaan akka nu badhutti jechuudhaan. Eessaa fuutee ati fakkeenya akka jettan hin beeku boqonnaa 5 irratti Maatewos boqonnaa 5 waan fakkeenyaati miti waan seeraati waan hin dubbatu. Yesuus ani seera diiguudhaaf waan lakkoofsa 17 irraa kaaftee dubbiste ani seera diiguudhaaf osoo hin taane seera raawwachuudhaaf dhufee jedha. Isaan san erga sani ammoo maal jedha namni duraan macaafatu duraa keessatti akkana jedhamee jira ana ammoo kanaa olitti isin ajajaa jedha. Hin camma hunda saara irratti dabale hin jabeesseeyyu jechuudha. Hin jabeesse hunda saara. Abboommota duraan jiru guutuu saara jabeessaa ittiin dhufe. Macaafni duraan diina kan keedhaa jibbisiin jedhaati amma ammoo ani diina kan kee jaalladhu siin jedha waan jaba sirra kaa jedha. Duraan ammoo namni yoo nama ajjeese du'a jedha ana ammoo yoo namni nama arrabse yoo obboleessa isaatiin raatu jedhame ittiin faradamaa jedhee Yesuus dubbate. Garuu ammoo kiristaanonni akkuma isin argaa jirtan kana waa hunda bakka hin taaneef fakkeenya. Bakka kaan hafuuraan siif galu. Bakka kaan ammoo mataan kan keetiin siin galu. Bakka kaan ammoo iji kun siin laaltu. Bakka kaan ammoo mataan kun hin hojjetu. Bakka kaan ammoo maaliin godhu. Bakka kaan ammoo jiru duniyaa irratti hin hojjetu kun. Akkanuma jedhaa kitaaba macaafatuma waan nabiyyoonni barsiisan guutuu isaa lafatti haayixaniiti. Akkuma fedha keessanitti deemtan. Wallaahi na ajaa'ibsiiftan akka malee. Akka malee na ajaa'ibsiiftan. Wanni rabbiin kenna dubbatee ada yuharrifuuna al-kalima min ba'di mawaadi'ihi ka jedhee rabbiin dubbatisa kan dubbii bakkaa kaasan jedhee rabbiin. Bakka dubbii dubbatamte hiika asii irratti hin dhiisan. Kun hafuuraaf siif gal. Kun maaliin siif gal. Kun fooniin namaan galu. Kun ammoo hafuuraan namaaf gal. Kun ammoo fakkeenyaan dubbatame. Kun ammoo maaliin dubbatame. Osoo jettan kaaftanii bar dubbii nabiyyootaa. Ustaazii asirratti garuu jechuudha. Asirratti ustaaz dhiifama. Wanti kun ammam akka inni striikti ta'e mul'isuudhaaf malee ammam akka cimaa ta'e ammam akkati qulqullummaa yookiin qajeelummaatiin jiraachuudhaaf gatii akkamii akkati kaffaluu qabdu mul'isa malee kuni amma qaama kee si dhabsiisutti deema yoo ta'e qaama hir'uu taate jireenya bara baraatti galuu siif wayyaa qaama guutuu taate abiddatti galuurra jedhee ammam akka inni cimaa ta'e mul'isuuf malee qaama ofirraa cirteefis sammuu keetiin yaada keetiin hojjetta waan ta'eef harki keessatti sammuu keetiin deemaa jirta waan Yesuus dubbatee miti bara. Yesuus Kiristoos murii jedhe mon jenni. Sanuma barbaani guddoo. Akkoo asirratti saggar. Kun koo walumaa galatti gaafa konkuluud godhamu waa'ee qaama muruutuun ta'ini wanta cubbuutti si geessu ofirraa kuti jireenya kee keessaa baasi waan sin barbaachisu. Harki kan kee cubbuu si hojjechiisa hin hattee harka kan keetiin. Muriin jedhamu hin jedhu Yesuus. Baree fakkeenyaan jedhame wanti cubbuutti si geessu kamiyyuu. Fakkeenya maal cubbuu si galche iji kun ija fakkeenyaaf amma ati cubbuu wayiidha sammuu kan keetiin yaaddaa jennu dubartii takka amma ija hawwaatti ilaalteeti ija hawwaatti ilaalte eenyutu sammuu ija kan keeti iji kan kee osoo hin jiraanne ilaaluu dandeessu hin dandeessu. Tayyib ija kan kee of keessa baasi jedhamu hin jedhu Yesuus. Asirratti dubbatee.
macaafa irra dubbatee jira. Ija keessaan kee of keessa baasee erga jedheeti kun akkas jechuun barbaanne kun akkas jechuun barbaanne maal gochuu jechuu barbaachisa. Kana qofaa miti bara wanni isin xiinxalle beektee macaafa bakka hunda bakka nabiyyoonni barsiisan nabiyyoota dhiiftanii nabiyyoota dubbii nabiyyoota guutuu jallistanii akkuma jiruun jechuudha. Ka Yesuus jalliftanii waa hunda jallistanii fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoosii fakkeenyaaf amma Yesuus Kiristoosii an humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedheera yoo isin jedhan lakki kana namummaadhaan dubbate lakki kana uf gaddeebisuuf dubbate lakki kana akkas dubbate. Akka gochuu danda'u garuu kun dubbii qabatanii silaa bara akkanan jallatte. Hojiitiin akka gochuu danda'u hojiitiin mul'iseeraan. Illa waan tokko mul'ifne hojiidhaan waan tokko Yesuus Kiristoos humna isaati wanni tokko wanni nu jeteen jiru. Hojiidhaan waan inni mul'ise keessa wanni takka wanni haga mitiidhaan jirtu. Inni humna waaqayyoo humna namummaa isaatiin miti bar. Namummaa isaatiin iddun ta'e humna waaqummaa kaati jettu sanii nu takka hojjeteen beeku Yesuus Kiristoos takka humna isaatiin wanti waan haga mitiidhaan hojjeteen beeku Yesuus Kiristoos lafarratti jechuudha. Macaafa keessa naaf hedduu dandeessa hojii guutuu abbaatu natti kenne jedhee dubbata yeroo takka naaf efs. Yesuus Kiristoos hojii isaadha hojii guutuu abbaatu natti kennee jedha. An humna waaqayyootiin abbaa isaa ta'utti amantaa waaqayyo abbaa Yesuus Kiristoos ta'utti ni amantaati. Abbaa jechuun kan nama dhalchu jechuudha miti bar macaafa keessatti abbaa waaqayyo abbaa keenya jedhee Museen nun dubbata. Akka macaafaatti jechuu kiyya. Waaqayyo ilma qaba kan jedhu sun waan biraati. Waaqayyo ilma qaba jettee ni amantaati. Yaa abboo waaqayyo ilma qabu subhaanallah ilma qabaa osoo hin taane macaafa keessatti ilma waaqayyo warri jedhaman jira. Ani ilma waaqayyooti. Waaqayyo abbaa kooti jechuu jira bar. Mee naa kenni mee bakka akkas jedhe. Afaan isaatti afaan Yesuus irraa naaf kenni. Afaan inni itti dubbateen achirra deebineetti ilaalla. Afaan inni itti dubbate irraa mee Yesuus Kiristoos ani ilma waaqayyo kan inni jedhe naaf kenni. Afaan inni itti dubbate. Bakka kammoo bakka kamsii kennan guutummaanii kakuu haaraa waa'ee ilmummaa Makwara kanu bere jiru kama afaan Oromoo na bira qaba. Guutummaan isaa kana mul'isa waan ta'eef dubbifadhu. Afaan Oromoo bira qaba ani siin jedhe. Yesuus afaan inni dubbate qabaan afaan itti dubbate qabaami duraan. Afaan Aramaayikii dubbachaa tureemi. Hundee sanaa fi diitii hundee sana dhaabbanneetii walitti haasofna siin jechuu jiraan. Aramaayikiin beeku Aramaayikiin beeku. Aramaayikiin beeku. Egan beekni akkamitti Yesuus jedhetee ergitanya taatare. Kun hiikatu nu bira gahe. Fakkeenyaaf amma namni tokko Quraana amma hiikameetiin jiru kana Quraanni hiikamee jira afaan garaagaraatitti. Quraanni Arabifaadhaa osoo hin jirre Nabi Muhammad Quraana kana akkan nu bira geessan jechuu hin dandeenyu. Abbaan fedhe hin danda'u akkas jedhe. Hiika fidatee namni Nabi Muhammad akkana jedhan jechuu hin danda'u. Anatti hin beeku jechuun ikkoo namni biraan beeku jechuu miti. Tayyib nama beekurraa namni beeku sun dubbachuu qaba. Atillee hin beekuu qabda. Yoo beektu dubbachuu qabda. Warri translate godhanii hin beeku. Warri translate godhan sun ammoo fidaniitiin haasa'uu qaba. Yesuus maal jedhee akka dubbatan illee erga sanii hundee kitaabichaa sanitti hundee afaanichaatti deebinee jechi kun maal jechuudha jenna achi booda naasoo. Akka teessi namantu bar Quraana irratti Rabbii ilma godhachuu hin danda'u jedhee. Maaliif akkana siin jedhe si fakkaate yaa goobaz. Hundee afaanii irratti Yesuus Kiristoos ani ilma Waaqayyoo hin jenne waan jedhetu jira. Isa sana ammoo inni ilma jedheetiin hin dubbanne ilma kan jedhametti yaamame eessarraa akka dhufe kana hunda isaadha kitaaba tokkotu jira. Kitaaba tokko eenyutu barreessee jira. Meesiif erga yoo barbaadde kitaaba san dubbisuu dandeessa. Nama kiristaanaati. Namni suni barsiisaa yuunivarsiitii wannaati. Yuunivarsiitii Oxford. Mee yeroo takka na eegamee jamaa isinii fidee dhufa kitaaba san. Sii fidee dhufa qoy. Kitaaba san sii fidee dhufa. Kitaaba kamiichu? Namni kun nama jajjabaadha. Nama wanna kitaaba tokko jira. Qoy yeroo takka mee. Bismillah. Abdii haasaa waamee akkasii fakkanni fidee fiduutti. Feeni si galeeraa garuu siif hubatteetta. Maal baay'ee furanne garuu si galee fakkeenya jettee. Hin fudhanne ishee ofirraa ciruutti amanteere. Ofirraa ciruu fudhatte. Ofirraa ciruu odoon taane asirratti dubbiin Yesuus kan dubbate asirratti fakkeenyaa miti kan ibse si galee. Kun amma makkanni cimuu tarkaanfii cimaa akkamiyyuu yoo ta'e akkama ofirratti fudhachuu akka qabdu mul'isa malee. Amma sanaatti deemi. Kanaafuu fakkeenya jireenya cubbuu keessa hin jiraatiin cubbuu hojjetaa mootummaa waaqayyootti galuun hin danda'amu. Egaa lukti koo kan immoo wanta ijji koo arge tokko yoo nama cubbuu kan immoo wanta badaa ta'uusaa oduman beeku yoo anan hojjetatee ija koo of keessaa baasuun qabaa jechuudha. Akkasa jira. Ati beekaa jallisuu jirta akkuma obbolaan keenya kana. Waaqayyo si haa gargaaru.
Laa dhugaa rabbi dubbachuuf gaafa. Waan salphaa fi akka salphaatti hubatamu kun gaaffii nama